Duutiin jiru Yesuusii wajjin jettee faarsite. Badiisiin jiru Yesuusii wajjin jettee faarsite. Salphinni jiru Yesuusii wajjin jettee faarsite. Waaqayyo kan kee galgala kanaa kaasee ooluma jedhaayira. Diinota kee miti obboloonni kee utuu laalanu. Otuma isaan laalanu Waaqayyo maaddii gaarii siif qopheessa. Otuma isaan laalanii ooluma dabalaa buli maqaa Yesuusiin. Nu gidduu ture yaa keenya ture. Fira turre ollaa bunaa ture wajjin buna dhunna turre wajjin akkas taana turre. Otuma laallu gidduu keenya guddate. Otuma laallu nu gidduudhaa nama ta'e. Otoo laallu ija keenya duratti abbaa kompisaa ta'e. Daawit akkaneera. Otoo warri kamna laalanii otoo warri na cunqursan. Otuun bitaadhaan cunqurfamu otoon achi qabamu otoon as qabamu otuun dura dhaabatanii otuu booddeetti nu harkisanii. Otuma booddeetti si harkisanii dura kan buusi. Otoodhuma gita keenya jedhanu. Otoodhuma qixxee keenya jedhanu. Otuma safara keenya jira jedhanu. Qilleensi sun dhufee gidduu isaaniitii ol si fuudhaa. Bara lafarra deemtu hiriyoonni kee firoonni kee kan si beekan hundi gaafa si argan akkas jedhu nu duuka tureem nu wajjin tureem safara keenya tureem biyya keenya tureem. Waaqayyotu isa lafaa kaase. Waaqayyotu isa yaadate. Waaqayyotu ishee yaadate. Waaqayyotu ishee kabaje. Waaqayyotu ulfinatti agarsiise. Waaqayyotu nu gidduudhaa dabalee kaase. Otuma isaa maal godhanii? Farfannaa Daawit boqonnaa 23 lakkoofsa 5. Otuma warri na cunqursan ilaalanii ati maaddii anaaf hin dhiyeessita. Mataa koo dhadhaa'ee jirsaa hin dibda. Xoofoon koo guutee irraa dhangalaa'a. Eeyyee bara baraan jireenyi koo hundumatti gaarummaan kee fi arjummaan kee ana duukaa hin bu'u. Guyyaa kana hundumaafis mana Waaqayyoo keessa ani nan jiraadha. Harka kee ol kaasi. Otoo diinonni koo ilaalanii otoo firoonni koo ilaalanii jedhi ati moo otuu kan na beekuuf kan nan beekne na laaluu jedhime maaloo dabali otuu diinonni koo na ilaalanii jedhi Waaqayyo maaddii naa qopheessaa. Harka kee mataarra kaa'iti mataa koo immoo jedhi dhadhaa'ee jirsaa dibaa jedhime maaloo xoofoon koo jedhi dabaliiti guutee dhangala'aa jedhi. Maaddiin koo jedhime maaloo guutee dhangala'aa. Otoo diinonni koo ilaalanii akkas jedheen sitti dubbadhu. Otuma ilaalanii gidduudhaa ol jetta. Otuma isaan si ilaalanii gidduudhaa guddatta. Akkas jedhu namoonni wayii duuba kee deemanii otuma laallu nu gidduu ture yaa keenya ture. Fira turre ollaa bunaa ture wajjin buna dhunna turre wajjin akkas taana turre. Otuma laallu gidduu keenyaa guddate. Otuma laallu nu gidduudhaa nama ta'e. Otuma laallu ija keenya duratti akkas ta'e. Otoo laallu ija keenya duratti abbaa kompisaa ta'e. Ergaan kun na laallata kan jedhu gaara gubbaadhaa iyyee ameen haa jedhu. Daawit akkaneera. Otoo warri kamna laalanii otoo warri na cunqursan. Otuun bitaadhaan cunqurfamu otoon achi qabamu otoon as qabamu otuun dura dhaabatanii otuu booddeetti nu harkisanii. Otuma booddeetti harkifamtu dura kan buusi. Otuma booddeetti si harkisanii dura kan buusi. Galgala kana harki booddeetti si harkisaa jiru. Harki cimsee boodatti si harkisaa jiru. Gaafa galgala kana si gadhiise eenyullee si dura dhaabachuu hin danda'u diinota kee miti. Waaqayyo kana duuba dabarsee si dhaaba ameen jedha. Daawit akkana jedha. Otuma warri na cunqursan na laalanii ati maaddii anaaf hin qopheessitan. Maaliif yoo jette si cunqursan malee san cunqursin. Maaliif jenna maaddii kan si qopheessu isadha. Isaan akkati maaddiitti hin baaneef si cunqursu inni immoo maaddii qopheessaa jira. Meeyyaate akka Abrahaam amantiidhaan Waaqayyo qopheessaa jira jira. Diinni akkasumaan na dhiibaa jedhame maaloo. Waaqayyo garuu waa qopheessaa jira jedha. Namni akkasumaan na jibba jedhame maaloo. Lolli akkasumaan natti baay'ata jedha ayyaati. Waaqayyo waan haa qopheessaa jira jedha. Harka kee ol kaasi waan haa qophaa'aa jira jedhe. Dabalee ayyee qophaa'aa jira jedhe. Ani waa'ee diinota kee miti olloonni kee jaalalleewwan kee warri si wajjin jiran otuu si ilaalanii guddatta. Namoonni waggaa 2 booda waggaa 3 booddee kedhu otuma laallu. Nan beekan ture gurbaa kana wajjin puulii taphanna ture. Mucaa kana wajjin ko gabaa keessa foqoqna turre. Otuu laallu nu biraa butame. Otuu laallu nu gidduudhaa ol ka'e.
galgala kana kaasee utuma ilaalanii ol ka'iba Yesuus. Utuma ilaalanii gidduudhaa ol ka'iba maqaa Yesuus. Utuma ilaalanii butame gidduudhaa amen. Jarana Waaqayyo utuma isaan ilaalanii si guddisa siin jedhaa. Anamma kanaan dura wanti tokko na dhibee irra deddeebi'ee na yaadan ture saba kanas gaafadheera gaaf tokko natti muu didan nama baay'eedhaanii waggaa arraa meetira meeqa turte ati jedhee gaafadhe waggaa 20 arraa bucuun ture jetta malee amma taate beektu akkamitti akka guddatte hin beektu guddattee dhuma fargite kaleessa manan dabale engadda manan dabale barreen gadda manan dabale namni jedhu keessa jira ollaanis dhufee gidduudhuma gurbaan kun guddataa jira jedha malee ammati dabalte hin beektu malee ede galgala dabaltee taate Imbektu malee ati nu banne malee ati mbarre malee guddinni kee akkana imbekamu guddattee dhuma argamta amen jedhe imbekamu yoom akka dabalte yoom akka cimte yoom akka guddatte imbekamu garuu guddattee dhuma mul'atta galgala kanaa kaas macaafi qulqulluun akkas jedha uleen Aroon jedhamite halkanuma tokkottedha waan nama dhibu ulee gosoota 12 keessaa uleen Arooni irraa quncee olga mukti tokko irraa quncee taanaan gogaansaa carraa deebi'ee latuu qabaa jedhan kan jara kaaniin quncaane Aroon garuu irraa quncisee geessee gate buusaa Waaqayyoo irratti maal ennaani buusaan kun gogaa lachisiisaa buusaan kun waan abdii hin qabne tabdii godhaa manni Waaqayyoo waanuma hin ta'an jedhamne taasisaa jarri kaani muranii dhuma geessanii gatanii gaaf tokko ka'uu danda'a biqiluu danda'a ol jechuu danda'a maaliif gogaa qaba lafa qabee ka'uu danda'a uleen Aroon garuu irraa qunceera gogaansaa geessee gate ganama gaafa deemanu halkan tokkitti booda jechuudha kaleessa buusanii har'a gaafa deemanu halkan tokkottidha caaroo baasee baala baasee daraaree ija godhatee hin buleedha ameen guyyaan kun raawwatee utuu hin buliin kan kee ija naqatee barana kan namaa yoo ija dhabe kan kee ija godhatu barana harki namaa qullaa yoo gale kan kee garuu guutuudhaan agalu barana waan atachitti as deebitee iddoo kana dhaabattee himattu Waaqayyo sitti kennu barana waan ati ittiin dhuftee handoof gaadii keessa dhaabattee galateeffatu sitti kennu Waaqayyo namni tokko iyyiti barana jedhi maaloo dabali barana jedhi iyyiti otuma isaan ilaalanii guddanna hojii ergamootaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaastanii yoo dubbistanii natti tola angaruu lakkoofsa 9 irra ishee jirtu isinii dubbisa dubbii kana dubbatee otuma isaan ilaalanii gara Waaqaatti ol fudhatame duumessis isa simate ija isaanii duraas hin dhoksame utuma isaan karaa inni ol ba'e sanatti ija hin buqqifatin kunoo namoonni uffata adaadii uffatan lama isaan bukkeedha dhaabbatanii isin namoota Galiilaa maaliif dhaabbattanii Waaqa keessa asii ol ilaaltu Yesuus isin biraa gara Waaqaatti ol fudhatame kun akkasuma amma itti gara Waaqaa dhaquu isin argitan kana akkanatti immoo ulfinaan deebi'ee dhufaa lakkoofsa tokko kaastanii gaafa dubbistanu Yesuus Kiristoos erga du'aa ka'ee booda waa'ee mootummaa Waaqayyoo itti himaa akkamitti ayyaana fudhachuu akka qabanii Waaqayyoon akka kadhatanii humna amma fudhatanutti immoo Yerusaalemii akka hin baane humna fudhattan malee yoo baatan isin qaanoftu kaleessa humna malee beekumsaan na duuka deemtanii waggaa 3 walakkaa isin barsiisee gaafa isin biraa fudhatamu garuu isin maal taatanii hin deebitanii inni qonnaatti deebi'ee karaa Emaa'us irraa nama 2 argadhe Phexros utuu inni deebi'ee qurxummii qotuu waan waggaa 3 walakkaan dhiisise waggaa 3 walakkaa dura waanan gachisiise waggaa 3 walakkaa dura waanan harkaa fuudhe deebisee utuu inni qabuun arge sagaleetti barsiiseera beekumsatti kenneera waggaa 3 walakkaa miila koo jala taa'ee barate garuu jedheen gaafan biraa du'u Phexros maraba waggaa 3 walakkaa dura gate dhaqeetti deebi'een arge namoonni 2 karaa Emaa'us irratti isaan boo'aa galaniin arge namni beekumsaan galaanan ce'u beekumsi fagoo naman geessu maal wayyareennan amma humna fudhattanitti amma sagalechaaf jiraachuu akka dandeessaniif humna fudhattanitti amma Waaqayyo ayyaana isinii kennuutti socho'inaa humna kee jedhaa dibata kee jedhaa Waaqayyoon eegaa amma arrabni abiddaa sun arraba keessan irra bu'utti amma jijjiirama sukkanneessa fooniif hafuura keessan irratti argitanutti amma ija jabina Waaqayyo isinii kennutti hin deeminaatti kana otuma ittiin dubbatu guyyaa 40 halkan 40 wajjin deemu itti deddeebi'ee isaanii wajjin haasa'a taa'ee wajjin haasa'a isuma kaleessaatti isaan hin deebi'eem jedhu dheengadda hin du'eem jedhaa turan amma immoo hin dhufeem hin deebi'eem gidduu keenya jiraam hin galeem jedhu turan har'as namoonni baay'een ulfina sasii qophaa'een beekanii isii ati mandara keessa irra zimmettee guyyaana darbuuf zimmettee darbitu kana laalanii hin deebi'eem hin galeem hin kufeem nuun qixxaateem akkas ta'eem siin jedhu galgalli kun galuu jaraaf gidduu qilleensi galu tokko jira siif warra akkas jedhan gidduu qilleensi galu tokko jira
Inni markaba Nooyin ol kaase galgala kana immoo markaba kee ol kaasa. Inni markaba Nooyin ol fuudhe galgala kana immoo markaba kee ol fuudha. Inni mana Nooyin oolche galgala kana immoo mana kee du'a wayii oolcha. Alkana furtama guyyaa furtama du'a ergamu ate booda Yesuus duuka buutota isaa duuka deemee hin barsiisa ture. Otuma akkasiin jiranuu jedha. Andi kan kama haalaachoo otuma isaan ilaalanii gidduu isaaniitti oluma darbee jedha. Amma isaan ol jedhanii ilaalanutti fuuldura isaaniitti amma fudhatamutti. Otuma gateetti isaanii qixxeeffatanii dhaabatanii wal qixxeela akkasumatti waliin haasa'u turan. Otuma isaan ilaalanuu garuu qilleensi ulfinaa tokko Yesuusin ol fuudhuu jalqabe. Otuma isaan ilaalanuuti isa akkasitti ilaalanuu isa bukkeetti ilaalanuu ol jechaa ilaalaa dhufan. Otuma isaan ilaalanuu immoo fuuldura isaanii tokkataa dhufe. Sana booda harka addarra kaa'atanii amma ilaalanutti ila akkatti fagaganii amma ilaalanutti fuuldura isaaniitti hin dhokate jedha. Hin beeku Waaqayyo kedhu otoodhuma gita keenya jedhanu otoodhuma qixxee keenya jedhanu otuma safara keenya jira jedhanu qilleensi sun dhufee gidduu isaaniitti ol si fuudhaa jedha. Kaf Alee ilaal. Dhoksaatti miti otoo isa ilaalanuu gidduu isaaniitti ol siqaa namoonni akkasiifa ta'u kottume maaloo. Ati immoo kan gitatti iyyuu silaalu lakkoofsaan muraasa. Namootuma cimina kee beekanuuf namoota karaa irra dhufte seenaa kee beekantu gitatti silaala malee warri kaanii basii gadi silaalu. Amma waan siin jedha dhiisi jarumatu ispoortii hojjeta gadi jechuuf ol jechuun dadhabanu taanaan jarri gadi silaalaa warri turan amma immoo akkas jedhu si duuka laa. Ameen warra dhanilaa akkas jedhu si duuka laa. Si duuka fagagu ameen jedhi galgala kana. Gaaf tokko Nooyin Waaqayyo markaba naa hojjedhu jedhee markabi kun immoo suma ooshaa dhaloota ooshaa jedhe. Gaafa inni tole jedhee Waaqayyoon dhaga'u namicha saraataa jedhu duuka deemanii. Irraa ta'e jaarti kun dulloomuu keessa darbee Yesuus hojirraa ta'uu wayyaa Yesuus malee jireenya gaarii jiraachuuf. Dhugaan isiniin jedha lameen Yesuus malee beekaa jedhamurra Yesuus hojirraatuu jedhamu wayya. Phaawulos gaafa dubbatu maal jedha maraatuu yoon jedhame Waaqayyoo fi fayyaa yoon jedhame isiniif jedhe. Isiniif namaaf fayyaa jedhamurra immoo maqaa Yesuusin maraatuu jedhamuutu wayyaa jedhe. Argite isiif bareedaa ebeluu jedhamurra maraatuu Yesuus jedhamu wayyaa. Irraa ta'ee jaarsi kun hin maraatee jaarsi kun ennaani qoyotuma ilaaltu si bukkeedhaa ol na fuudha Waaqayyo. Otuma isaan raatuu siin jedhanu otuma isaan maraatuu siin jedhanu otuma isaan qalbiin qabu siin jedhanu otuma isaan akkas siin jedhanu maqaa 20 isaan sirra ka'an otuma ilaalanu gidduu isaaniitii garuu ol si fuudha Waaqayyo. Meeyyiti otuma isaan ilaalanii jedhime maaloo Waaqayyo ol na butuuf jira jedhi. Gaaf tokko bishaan badiisaa dhufnaani hunduu dhaabatee mukatti tolba inni kaan dhagaatti tolba inni garuu markaba isaa keessa galeetu maskootiidhaan. Otuma isaan ilaalanuu markabi Nooyi oluma jedha. Mana eenyu akka ta'e hin beeku. Suuqii eenyu akka ta'e hin beeku. Tajaajila eenyu akka ta'e hin beeku. Hojii eenyu akka ta'e hin beeku. Otuma isaan ilaalanuu garuu gidduudhaa kan kee ol butamaa deema. Kan jaraan nyaatamaa kan kee garuu hin danda'amu ol bahameen jedha. Kan jaraa inni dhimaa kan kee garuu inni dhimu ol ka'aa deema ameen jedhati. Nami tokko yaaliiti oolumaa edhimee maaloo dabaliiti oolumaa. Maqaa Yesuusin keenya maali? Biraazar kan kee akkamiyyoo jedhan ooluma. Ofirratti raajii oolumaa edhimee maaloo. Yesuusii wajjin gadi deemuun hin jiru yoo jette oolumaa edhimee maaloo. Kan naagalee Yesuusii wajjin gadi bu'uun hin jiru. Kan naagalee Yesuusii wajjin kassaruun hin jiru. Wangeela jechuun misiraachoodha jedhan. Misiraachoo jechuun immoo ilma Waaqayyooti jedhan. Ilma Waaqayyoo jechuun immoo isa lafarratti dachaa dhibba waaqarratti jireenya bara baraa siin kenna jedhedha. Mee warri lafarraa dachaa dhibba qabdan mee waaqarraa immoo jireenya bara baraa kan qabdan oluma moo gadu maree lafarratti gadi moo oli tokko gadhiista dhibba godheen sii kennaa lafarratti dachaa dhibba waaqarrattoo jireenya bara baraa meeyyiti jireenya bara baraa edhime maalo. Du'aan sitti lallabuun qabu salphinaan sitti lallabuun qabu kisaaraan sitti lallabuun qabu namni Yesuusii wajjin deemu hin kassaru. Dogoggora kee Yesuus irraa gortee kassaruu dandeessa. Yesuusii wajjin jirta taanaan garuu kisaaraan hin jiru ameen jedhe. Duuti hin jiru Yesuusii wajjin jettee faarsite. Badiisi hin jiru Yesuusii wajjin jettee faarsite. Salphinni hin jiru Yesuusii wajjin jettee faarsite. Waan biraa akkamittiin si lallabaree Waaqayyo kan kee galgala kanaa kaasee ooluma jedhaayira. Iyyiti ooluma jedhi maaloo. Maaluma Waaqayyo kaleessa waa siin jedheera. Gidduutti waanuma argetu gidduu galeessi danqaa jira malee inni Waaqayyo jedhe moonuma raawwata. Macaafi qulqulluun akka jedha akkuma dubbate Waaqayyo Abrahaamiif Saaraa maaliin godhe
Saaraa yaadachuu Waaqayyo akkuma dubbate dubbii afaan isaa eeggata Waaqayyo. Waan sirratti dubbate sana inuma raawwata. Phexros faa Yohannis faa Yaaqoob faa dhufaniitu waaw Yesuus keenya nuu deebi'e abeet jedhu. Qixxee dubbatu qixxee deemu qixxee taa'u guyyaa 40 duwwaadha garuu. Qixxee dubbatan malee guyyaa 40 duwwaadha. Qixxee taa'anu qixxee kaanu malee guyyaa 40 duwwaadha. Guyyaa 40tti akkuma kaleessaa ta'anii balloo ganama ka'anii gaafa isaan manaa baanu addabaabayitti baasee dirree irratti baasee ijoollee nagaadha miti isin jedhadhuma gidduu isaaniitti otuma isaan ilaalanu namni dubbatu hin jiru inni garuu guddata. Namni haasa'u hin jiru inni garuu gidduudhaa ol butamaa jira. Namnotu waan tokko xisin jedhin galgala kanaa kaasee oluma dabalaa deeme maqaa Yesuus. Dubbachuu barbaadu garuu dubbachuu hin danda'in otuma isaan laalanii garuu diinonni kee otuma isaan laalanii. Daawit akkana jedhe warri na cunqursan otuma laalanuu Waaqayyo maaddii anaaf hin qopheessa. Namoonni baay'een naan jedhe sabbar zeenaa ergaa kana achi kaadhaa xaafadhaati. Waggaa 2 waggaa 3 booddee deemanii si duuka deemanii namicha kana beekamu. Nu gidduudhumaa ka'eem safara keenya wajjin shaayee dhugaa turreem. Intalattii kana nan beekan ture otuma laallu. Waan inni argate hin beennu karaa inni deeme hin beennu waan inni hojjete hin beennu akkamitti akka inni lafaa ka'e hin beennu wantichi nuufuu gaaffiidha wantichi nuufuu hibboodha wantichi nuufuu gaaffii mataa bu'uu nutti ta'eera otuma laallu haloo Hand of God TV otuma isaan ilaalan ol kaataameen jedhate otuma isaan bitaa mirgaa ta'an ilaalan ol kaataameen jedhate otuma isaan ilaalan ol daballee otuma isaan ilaalan wedimaaloo dabale otuma isaan ilaalanii dhimaalo ooluma lafa jirtu jiraadhu harka kee mirgaa ol kaas diinota kee miti obboloonni kee utuu ilaalanu otuma isaan ilaalanu Waaqayyo maaddii gaarii siif qopheessa otuma isaan ilaalanii ooluma dabalaa buli maqaa Yesuusiin. Asteer boqonnaa 6 lakkoofsa 7. Kanaafi Haamaanis deebisee mootichaan akkas jedhe nama mootiin ulfina kennuufi jaallateef uffanni mootummaa inni mootichi uffatu fardi inni mootichi irra dhaabbatu gonfoon fardichatti inni kaa'amu inni mootichaaf qophaa'aa ture isaaf godhamu uffati mootichaa kun fardi kun gurguddoota mootichi qaba jedhu keessaa fardi kunis wayyaan kunis akka inni itti uffisee akka inni harkisuuf nama mootichi qaba jedhu keessaa isa tokkotti kennamu namichi inni mootiin kabaje kun yookaan immoo harkistuun farda kanaa dhaqee nama mootiin jaallatutti wayyaa kana geessee uffisu namichas ol fuudhee baatee fardicha irra teessisee karaa mandaritti isa beekamaarra oliif gadi adeemsisu namichi kunis fuula farda isa gototamu yookaan immoo nama mootiin kabaje kana dura adeemee kunoo nama mootiin ulfina kennuu barbaadeef kanatu godhama jedhee alabsu. Kutaa macaafa qulqulluu kana gatii sin beektanuu lakkoofsa 7 irraa amma 10tti dubbise garuu Asteer boqonnaa 4 irratti Mardokaay gamocha jala yookaan immoo Suuzaan dhagaa jedhamu jala ta'a ture. Asteer boqonnaa 4 dhaqaa dubbisaa boqonnaa 4 irratti daaraa uffatee biyyoo ammaaree mataa isaatti nama naqatu ture karaa isa guddaa irra taa'ee nama abaaramaa ta'ee nama tuffatamaa ta'ee achuma taa'ee daaraa ofitti naqee biyyoo ofitti naqee nama boo'u ture. Eenyu Mardokaay boqonnaa 6 lakkoofsa 7 irratti garuu Waaqayyo galmee Mardokaayin gaggalagalche arra galgala mootii duratti ulfina argadhu maqaa Yesuusiin arra mootii moototaa duratti ulfina argadhu maqaa Yesuusiin mootii isa lafarraa miti isa waaqarraa duratti ulfina argadhu arra maqaa Yesuusiin. Asteer boqonnaa 4 irratti Mardokaayi nama Suuzaan jala taa'ee boo'udha nama daaraa uffatee boo'udha nama biyyoo uffatee boo'udha boqonnaa 6 lakkoofsa 7 kaaftanii gaafa dubbistan isin boqonnaa 6 booddee lakkoofsa 1 kaasaa ilaalaa wantoota ta'antu jira. Haamaan asii muka mura waan Mardokaayi irratti fannifamu gaafa darbu gaafa gad deebi'u in argitan fannifamta jechaa bira deema inni fannifamuu kee labsaa ati garuu akkas jedhi Waaqayyo na wajjin jira meeyyiti Waaqayyo na wajjin jira jedhime gaafa isaan hin duutas hin jedhan Waaqayyo na wajjin jira gaafa isaan kasarte jedhan Waaqayyo na wajjin jira gaafa ati dhabdeettas hin jedhan Waaqayyo na wajjin jira meeyyaati Waaqayyo na wajjin jira jedhame maalo sana booddee Waaqayyo na wajjin jira jedheetuma nachi taa'uuti dubbiin gaggalagalee diggisiin ta'e wanti baay'een ta'e galmeen wayii banamee gaafa laalamu namichi balbala daariitti gatamee jiru kun gaaf tokko mootiidhaaf namoonni walii galanii qoratanii qorichee nama ajjeesu kennuuf kaanaan inni garuu iccitii isaanii oolchee iccitii isaanii dhaqee mootichatti himuurraa kan ka'e mootichi du'a ooleeraa kan jedhu nama mootii du'a oolche jira jedhamee caafamee jira. Namichi chumti mootii du'a oolche kun eenyu jedhanii gaafa laalanu Mardokaayi namicha mootii du'a oolche kana maaltu godhame nan omtuun godhamne nan barbaadaa waan godhaafi jedhe
Sana booddee waan godhuuf wallaale mootiin kun. Haamaa waame, Haamaan immoo dura ta'aa ture. Haamaa jedheenaan nama mootiin jaallatuuf maal akkam godhu meemee na gorsi. Mari'annaa maal goona jennaani. Haamaan immoo mooticha taanee jira waan ta'eef yeroo hundumaa ijji isaa barcuma mootii irra jira. Yoom du'een darbaa jedha. Yooman farda mootichaa irra yaabbadhaa jedha. Yooman iddoo mootii kanaa dhaabbadhaa jedha. Yeroo hundumaa ijji isaa barcuma mootii sanaa galagalchee yaabuu waan tureef namni mootiin jaallatu kun eenyu jedhee qorannaa gaggeesse. Gaafa qorannaa gaggeessu akkeedhe na jaallataaf ofitti naanse miti jedhe. Na jaallataaf ofitti aansee ittaanaa godhee na muude miti jedhe. Kanaaf anumaan jedhaa jira jechuudha waan gochuu barbaadeera jedhe. Hin beekan isaan isa Waaqayyo sii qopheesse. Girrigirri miilanaa kan isaanii se'anii hojjetu. Diggisii miilanaa kan isaanii se'anii hojjetu. Waaqayyo garuu siin achi as fidaamee jirata. Diggisii kana ofiif se'ee Haamaani diggisiin qophaa waanumaaf miti jedhetu. Ilaamee mootii fuula kee duratti namni faara tole yoo jiraate fardi keessaaf haa kennamu, gonfoon fardichaa kennamu isaaf haa kennamu, wayyaan kees baafamee isaaf haa kennamu. Nama mootiin jaallate akkas godhama jedhamee immoo duuka deemee alabsamu jennaani fardicha fe'ii jedhe. Mardokaayin dhaqe karaa daariidhaaf hidii jedhe. Kana booddee Haamaan akka jedhe waaw iddoo garaa koo naa geesse. Maal jennaan Mardokaayittiin sun dhuftee farda koo harkisuun see dirqama. Mardokaayittiin sun inda'uun farda koo harkisuun see dirqama. Kai jennaani dhaqee fidee dhufeetu gudii keetu ta'a irra jedheen. Ani illee waan biraan si yaadee ture, fannoon si yaadee ture. Hamma garuu Waaqayyo addabaabaayii irratti si salphisa. Addabaabaayii kana keessa deemteetu nama mootiin jaallateef akkas ta'a jetta. Ani immoo farda irran ta'a. Ishii gaamaan rakkina qaba Waaqayyo na wajjin jira. Dhufeetu mootii dura dhaabate. Mardokaay jedhennaan iccitii akkas akkasii beektaa jennaan eeyyee bara akkasii namoonni koratanii mootii ajjeesuuf jennaan akkas godheen harkaa rukutee. Har'a gaa mootiin ulfina sii kenna. Nama si bira jirutti galagaliiti har'a mootiin ulfina naa kenna jedhini maaloo. Har'a mootiin ulfina naa kenna jedhini maaloo. Nami tokko mootiin moototaa Yesuus ilma Waaqayyo ulfina siifa kenna. Farda siifa qopheessu, angafummaa siifa qopheessu, eebba siifa qopheessu, taayitaa siifa qopheessu, ayyaana siifa qopheessu, dibata siifa qopheessu, maaddii siifa qopheessu, eebba Waaqaaf lafarraa siifa qopheessu. Mootiin ulfina sii kenna. Kana booddee Haamaan hin na'e. Fayya jennaan maal jettani gurra kooteen gurra kee miti jennaan. Jennaan wayyaa irraa baasi miicciiti namicha kana wayyaa kootu uffisiiti fardicha irra ka'e. Eeyyee dubbiin galagalee. Akkati yaadde miti akka inni yaadetu ta'e. Harka kee ol kaase akka diinni koo yaade miti jedhi dabaleeti. Akka yaades miti jedhi mee maaloo. Akka Waaqayyo naa yaade ta'eera jedhi dabaleeti. Akka Yesuus jedhe ta'eera jedhi dabaleeti yaadda. Uwima shaakaa baaraadiyaana soba. Si duuka deemanii mee ol ka'eem hin dabaleem hin guddateem haraajanu alallabani maqaa Yesuusiin. Waaqayyo akkas jedhe waggaa lama asitti si duuka deemanii nu wajjin ture jedhu. Maqaa gooftaa Yesuus namicha Naazreetiin. Ilaame waggaa lama asitti si duuka deemanii achi tureedhanii agarsiisu. Achi ture garuu achi hin jiru. Achan ture garuu achi hin jiru jedhime maaloo. Waaqayyo iddoo naa geeddareedha. Haamaan namicha kana erga farda irra kaa'e booddee harkiseetu nama mootiin jaallatuuf akkas ta'a jedhe. Nama mootiin jaallatuuf akkas ta'a. Namni hunduu Haamaa dhiiseetu Haamaa laalaan jiru namni. Inni nuti farda irra taa'u kun eenyu jedhu. Fiiganii dura goranii gaafa laalanu Mardokaay miti jennaan. Achi ture. Achi ture. Suusaan jala ture. Quttoo keessa ture. Qullaa ture. Maaltu dhalate? Waaqayyotu faara tolaadhaan gara isaa laale. Akkamitti akkas ta'e mootichatu isaaf ulfina kenne. Eessaa dhufteen keen beekamtu galgala kana garuu wayi irratti argame maqaa Yesuus. Kaleessa achi ture duuka deemanii ajaba hojii Waaqayyoo jedhe. Galgala kana kaasee waggaa 30 si duuka deemanii ajaba. Namoota baay'eetu akkasnaan jechaa jira yeroo kana. Raajii Mintesinot wajjiniin ikkoo akkas godhaa ture. Gwaddeenyaa koo ture har'oo eessa waggaa lafarra jirtutti akkasiina jedhan. Si duuka deemanii nu duuka ture achi ture galgala kan akkasiin jiraante hiriyoota kee miti diinota kee miti firoonni kee ajaba jedhan waa'ee keetiif eeyya nu duuka ture jedhani galgala kana. Garagaltee laaltee ati immoo akkana jette isaan duukan ture jara kana duukan ture Waaqayyotu faara tolaadhaan gara mana koo ilaala. Wangeelli kun qulfii makiinaa irra hin caala. Wangeelli kun dooktara ati beektu professional namati jettu irra hin caala. Yoo simatte harki Mardokaay lafaa kaase immoo darabeen kan keeti jedhaa jira. Maaloo namni tokko harka kee kaasi fardi naaf yaameera jedhime maaloo.
Farda ulfinaasiif hafe'amu galgala kana. Fardi milkaa'inaasiif hafe'amu galgala kana. Hoodun harkaa yoo fudhachuu dandeesse. Wangeelli kun maqaa sitta godhu galgala kana. Wangeelli kun lafatee of gattee si haqaasu galgala kana. Wangeelli kun seenaa geeddaru galgala kana. Wangeelli kun iddoo sitta geeddaru galgala kana. Wangeelli kun maqaa sitta geeddaru galgala kana. Wangeelatu iddoo namaa geeddara. Wangeelatu maqaa namaa geeddara. Waaqayyo ragaa kootilaa wangeela kana ragaa godheen sittima. Baran lafarra jiru. Ana malee mana kana keessa immoo namni tokko ergaa kana yoo dhagaye. Bara lafarra deemtu. Hiriyoonni kee, firoonni kee, kan si beekan hundi gaafa si argan akkas jedhu. Nu duuka tureem, nu wajjin tureem, safara keenya tureem, biyya keenya tureem. Waaqayyotu isa lafaa kaase. Waaqayyotu isa yaadate. Waaqayyotu ishee yaadate. Waaqayyotu ishee kabaje. Waaqayyotu ulfinatti agarsiise. Waaqayyotu nu gidduudhaa dabalee kaase. Harka kee ol kaasi otuma isaan ilaalanii jedhi maaloo. Dabalee otuma isaan ilaalanii jedhi maaloo. Nan guddadhaa jedha dabalaati. Otuma isaan maal godhanii? Akkanaan jedhu Waaqayyo. Namicha kana na biraa hin dadhabdee ati ajjeesisati jette hin ajjeesu jedhe Waaqayyo. Maali naan hin jettu? Otuu inni ilaaluun dhadhaa ijarsaa mataa kee diba. Otuu inni ilaaluun fiingee ulfinaasii afuufsisa. Inni ati jibbitee dallaa kee jala taa'ee harka kee keessaa eeggata. Arra nama si dhiibaa jiru. Arra nama si jibbaa jiru. Arra jireenya keetiif nama boolla qotaa jiru. Waaqayyo waardiyyaa dallaa kee siif godhu maqaa Yesuus. Waardiyyaa magaazina kee siif godhu Waaqayyo. Waaqayyo eegduu dallaa kee siif godhu Waaqayyo. Akkas jedhinnaan jedhe Waaqayyo. Warri arra jiraachuu keessan jibbanii waastinnaa jireenya isaanii situ ta'a jedhinnaan jedhu. Guutuu maaddii kee irraa isa harca'uu nyaatu. Waaqayyo dura dhaabadheen sitti. Waggaa lama asitti namoonni baay'een dudduuba kee deemanii akkas jedhu. Waggaa lama asitti namoonni baay'een duuba kee deemanii akkas jedhu. Waggaa lama asitti namoonni hedduun duuba kee deemanii akkas jedhu. Nan beekan ture. Mandara keenya ture. Goda keenya ture. Fira keenya ture. Waaqayyotu nu gidduudhaa baase. Waaqayyotu nu gidduudhaa guddise. Waaqayyotu lafaa fuudhee tokka'e. Otuma laalluu guddate. Otuma laalluu dabale. Otuma laalluu nama hin taane keessaa ba'e. Otuma na laalanii jedhime maaloo. Fuuluma isaanii duratti han geeddarame jedhe. Otuma isaan na laalanii jedhi maaloo. Waaqayyo nama guddaa na godhee jedhe. Kadhe Waaqayyo otuma isaan si laalanu. Si argu. Si laalu. Injaaman hunduan hin badan. Otuma isaan laalanuun dhadhaa ijarsaa si diba. Otuma isaan si laalanuun ijoollee keetiin maaddii qopheessa. Otuma isaan si laalaniin ixaan koo sirra bu'aa jedha Waaqayyo. Otuma isaan si laalanii carraan koo sirra bu'aa jedha Waaqayyo. Otuma isaan si laalaniin dibata samaayii sirra buusa jedha Waaqayyo. Otuma isaan laalanii mana kee ol qabaa. Otuma isaan laalanii gaanfa kee ol qaba Waaqayyo. Gaanfa kee ol qaba Waaqayyo. Mataa kee ol qaba, boquu kee ol qaba. Jireenya kee ol qaba jedha Waaqayyo. Akka gitintirteetti akka boossetti naftu. Akka ciqileen sirra kaa'ametti naftu. Akka maqaan kee mataan kee lafa laaletti naftu. Otuma isaan laalanii gidduu isaaniitti ol si fuudha. Otuma isaan si laalanii gidduu isaaniitti si dabala. Otuma isaan si laalanii maqaa haaraa fuudhee sitti kaa'e.